Kun buufata buqqaatotaa aanaa Dubluq magaalaa Dubluq irraa fageenya kiiloomeetira muraasa irratti argamudha. Akka aangawoonni aanaa kana nutti himanitti buufata buqqaatotaa akkasii 5tu aanaa kana keessa qofaa jiru. Fakkeenyaaf buufati buqqaatotaa kun erga hundaa'ee ji'a 15 darbeeti jira. Buufanni kun hundaa'ee ji'a 9 irratti dhufnee isaan ilaalleetu turre. Yeroo sana abbootii warraa 1400 qofaatu as keessa qubatanii turan. Har'a garuu kun dachaa hedduudhaan dabalee kan as keessa jiraatan abbootii warraa 7400 ol ga'aniitu jiru. Borani intal fuud lonin fuud gaaf lonin fuud rakho yulo mona khessa tarirate tugorra egira khogorray nisin suntanama taate madde cibrat yolon dhabe nisin suni rakho fuude gorraachun dandaw borani khennam ceera nam fakkot ceeri angaf borani ramumme bay akkenni ramumme bay soddana meddu qab khadubru walin rafu akka itti walin garre hari sodda mana kana khanjarani magarra jaitilani ila walargul wansal gudin ceera fakko amma fulan inni istana ado soddan dufe ada qabate fulat wagolla tinqab rakko kana armanu laqabe nuduf anu amlonsun wati takka kuban qablonsun ilmaredi qoto ku qabduri ilmare marro sokko mati tiyamfit marro sokko kurustalloni bi deme amma wansun cuf daldabe garach khiyad debi yo garach khiyad debi badalla nubetanu dabben tokko birrikhum tokkot ilmare walisi nubetu khumsunu laqabun dande tanaf garachanu sodadde akmotumman nam gaggabarge qulamse bolunu ankis aknam ak gaggabajir liqamsat khenne dig wal gulyas ak jiranun jenne qni galgalaf diram nuar godanne armudun Jireenya amma sunu waan garaacha tarkanu ka mootummaalee waan garaacha gargaaru jira teendeetan kee cimna teendeetan awaarti haati garta kana fula cimnin qabnu baqanne ona yaane duriya fa qaba boranne fa jaarrata fa qaba fa khanin qabnu lafumtan cimna jaarrota garton cufa diidum han cicifti teendeetan bubuufate cicifti awaarti haati garte rakko amtu tarkanu qaba rabb rakko tan keessa nu baasin nakkas يا وبانه سان قمنو لبو جلا قمنا جنة غاف جل قب قرا قران چبسنا اسكوبنه قران نمي غدا لفر دبرات غر تخنا بايني نما غدا مخو غوغيسام لفد امنه نم قران غباي چبساتو غراچا فودب يوميدان كنت تكو فكرنا نم تكو ما تصدقت نوفل تاسا غرغر قودن ولينجر يسله وان فوليله غناكي قرقار سلكم ساسون اكي قرقار فلاج يسالي تنده من ارغتين جير فراش ريچ يسال من ارغتين جير نمر غتجير باقولي خوكي بقلنه ونجسين نمسين لقبد جير خن لقبل هكلمه تاو جير خدمه والكلس هكنا جير فلاج يسال نم فلاج يسون قم نجير خبيجه ببوخته يس اكي قرقار سلين اكال غرغارسي ارغن فايدومي itinu yamani tini guya tokko nimbehu magazi be khaniti guya laman tokko jogonu kenna sulle namnu radumata guya tokko bisanu kenna bisam nubusa boti amma kan mateten sulle vende Maalin jiraat ture amma akkanuma jirwa qum khana tabbo waaqinu jireessa jira waaqumaan jirra malan jira buqqaatiin tun gandoota qabnu 13 keessa armaata abbaa warraa gara 8,989 oli ganamaanis bariinis hin dabalama kan callaaniti aanaa akka dirree aanaa akka dilloo
aanaa nu daangesserraa haaliin asitti dhufeetiin jedhin jira. Gaafa asii dhufeetiin jedhuuf maaf dhuftanii jennee gaafachaa turre uummatis anu argu hara irratti baanee qooda raasaa keessatti miidhamnee achi iddoon armaatti anu deeggaramanii dhufanii. Baay'ee dabalaa jira. Amma ka qubataa jira yoo argite mana kun amma ijaaramaa jira. Laaluu dandeetta. Kun amma nama achitti qubachaa jira jechuun namni haaraan dabalamuu jira. Gar biraati dhufee dabalamaa jira. Ka fuula dhabee kaman namaa galu guyyaan dabalama malee hir'achaa hin jiru. Baay'ee dabale indoom saffisaan dabaluu jira. Hawaasi horsiisee bulaa buqqa'ee iddoo jiru man jireenyi isaa keessa buqqa'ee karaa irratti fuula gargaraatti walii qabamee buqqa'ee jira. Waliigalatti abbaa warraa buqqa'e 68,836 buqqa'ee jira. Kunini saayitii 20 irratti maatii gara 350 waliin fiigarii isaa noormaalii liqoo hin qabadhu. Maatii agasitti tilmaamamtuun buqqa'ee fuula gargaraatti qubatee jira. Wanni kunini dabalaa jira. Iddoo baay'ee keessa silaa ganayyuu caalan dabala. Nu ammoo akka seeraa fi istaandardii gargaarsatti uummata deemaa malee uummati gargaarsatti hin deemu. Sababa kanaaf uummati yoo fuula tokko dhufellee fayyaallee wal qabatee dhibeellee gargaraa faallee waan saaxilamuu danda'uu fi hin buqqa'inaa iddoo jiranitti gargaarsi atattamaan akka hin dhaqqabu. Hayidileelleen qaam gargaraa irraa argannulleen taasisuu jirra malee silaa gan caalaa babal'achaa deemaa jechuudha.